Madure walaloo kan sirrii dhageeffatu bachuun dadhabu. Hacaaluu Hundeessaa jaba dhuganaallee kan seenaa wallaallee kichuu qalbii guddaa abbaa sirbaafaallee maraachisa diinaa marara Oromoo aceelmi sabaa waysi dhabuun mallee. Maraachisa diinaa marara Oromoo aceelmi sabaa waysi dhabuun mallee. Jirra jettee atu jirta gaafas waan jirtu na fakkaata yoo allaalu har'as hojiin kee jiraata har'aa fi duranaas seenaan si leellisa bar dabreef baranas garuu naaf hin taane dhugaan kee hin baane meemaan jedha kanas garuu naaf hin taane dhugaan kee hin baane ammaan jedha kanas. Oromtichi qaali Oromoo dhalatte rakkoo fi gidira Oromummaaf garte qaalittiif qilintoo mani dhaadhan dhamte hidhaa fi doorsisaa tasaar killaanne daraanuu jabaatte. Qabsoo itti fuftee irbuu haaromfatte gootota afran qalloo fakkeenya godhatte hamba isaanii dhaalte dirqama fudhatte gayyaarti Oromoo ciminnaan hubatte. Sagalee kiloolee weelluu dhangalaaste geerarsaan dabalte roogundaan jabaatte kennaan si badhaasee waan boonsa hojjatte. Fira duummeeffattee diin ittiin horatte Oromoo dabarte falma mirga namoomaa taatee kabajamte wayyoome maal jedha osoo si jaalannu adosiin dhaadannu dooti safuun beetu saree nu guddimne jala nyaatamte. Wayyoome maal jedha adusi jaalannu osoo siin dhaadannu dooti safuun beetu saree nu guddimne jala nyaatamte. Inta jettee diddee shiri isaanii haalte dharaaf bakki hin qabdu dhugaadhaaf jiraatte dantaaf hin bitamne uumat keetii faante dhugaaf jiraachuu kee ifaatti gabbaafte. Waltajjii irraa baatee geerartee gurraatte galmi kan kee fagoo mul'ataan ijaarte. Dhugaa Oromoo tiksuuf qoodileen cabaatte gadeen kan silaalte jireen keetti naafte osoo caarraa qabdu jiraachuu wallaalte ati wallaala miti sab keetti of laatte. Ati dur dubbattee waan hunda obbaafte rakkoo Oromoo arguur kan tu obbaafate jettee gaaf mammaatte waa'ee keen dubbanne kan kennumaaf yaadde. Mee sila maal qaba akkuma waa'ee Oromoot kan kee adoraadde yartu si galaafatte ifaa gannuu baafte garuu kayoomsi dhugumaaf jiraatte. Wayyoome maal qaba osoo hin jiraatin kaar hin galfatin gadgaloon si nyaatte. Wayyoome maal jedha osoo hin jiraatin kaar hin galfatin gadgaloon si nyaatte. Gootummaan keenya hin caayeen nu yoomamsiise eebbisaaf Usmaayyoo sin nu yaadachiise hojiin kan hojii isaanii nullee sittu agarsiise akkuma isaan kalee alagaan si nyaate sillee nu dhabsiise. Si dhabuun garmalee gatii nu baasise qeerroof qarree meeqaa aarsaa kaffalchiise si dhabee hin teenne Oromoon callisee xiqqeessee ilaalu gatii kee salphisee bulee ka'ee baasa akka calaqqise bulee ka'ee baasa akka calaqqise. Jirtu jettee nagaa uumat kee gaaf jirtu jettee nagaa uumat kee gaafatte maalan jira jettee yaaddoo qabsiisatte jireen keetii sabumaaf jiraatte daandii dhugaa irraa takka yoom jallatte qabeenya illee horte yoom ittiin dhaadatte kanaafuu yaace mada yoom hin qorre taate nurraa tafte kanaafuu yaace mada yoom hin qorre taate nurraa tafte. Oromoof Oromiyaa weellistee faarfatte an Oromoo qaali jettee nuun dhaadatte onni Oromoo keessa galmguddaa jaarratte ejjannoo kee beetti gadeen sin malatte lolaansi sodaattee tofta si baafatte bif jijjiirattee gaararra fakkaattee tassi galaafatte gaararra buleessa Oromoo yagarte tokkummaan ol kaate gumaacee keetii adoo kaffalatte baran bo'aa hafte bara dhufaaf darba maaf gaddaan jiraatte. Tokkummaa nuu kenni yaa Rabbi tokkicha atummaan nuu tolli nuu ta'e riqicha dhibdee Oromootiif tokkummaa qoricha ayyuu hedduu qabna malaa fi malticha gubbaan fakkeessinaa keessi keen barricha yoo kanam jaaramnu galgalii diigicha akkanii nuun malle. Akkanaa salphannee galgalaaf ganamii yoo nu boo'icha ga'ee menoon jedhi yaa waaqsi tokkicha ga'ee menoon jedhi yaa waaqsi tokkicha. Tokkummaa Oromoo namurra hin eenyu Oromoo wal qabna firkan biran beenu diin ofirra lolla sodaannee hin deenyu addumaddaan lolla daandii tokkirra hin deemnu lakki yaa Oromoo akkanaan sochoonee deemnee garuu hin geenyu tokkummaa socho'uu dadhabne hin dandeenyu. Maaniif akka dadhabne yaa Rabbi nun beennu araarke nuu buusi akka waliigallee lafa garaa geennu dhibdee kan nuu furi si malee Waaqayyo abba jaban beennu. Haqni hin haqamu dhugaan hin dhabamu Hacaaluu dhugaan kee diinayyoo danqamu afaan faajistootaan dhufamuu yaalamu dhugaa kee sifaana akka awwaalamu Oromoon hin sarmu hangi fedhoo sarbamu aarsa kaffalama ta'uu nukkaanfamu kuwwata dhaloota tas hin sharafamu Ole bulee ka'ee kan gabbaafamu gumaa warri dhiiraa tureef hin dhabamu gumaa warri dhiiraa tureef hin dhabamu. Iyyaafata qomoo kan waan isa beeku Oromummaan boonuu kan irra bareedu egeree sabisa kan raagee akeeku gamna gameessa ko si dhabuu qaceeru si tiffachuu dhabuut Oromoo yoo keeku guma kan kibaasu namurra hin eegu akka yaa mul'isu waaqi dhuga beeku akka yaa mul'isu waaqi dhuga beeku.
malli maali dhiiroo maaloo yaa waaqayyo atu mal nuun maltu bare keen gabrummaa yoo nuun dabartu ati ilmaan Oromoo qawween ajjeefamti ka cineensu qabdu qabsoon uumat kennaa akka dhiigan magartu osoo galmin geenne ka karaa qancartu osoo lubbuun qaalin alagaan nu baddu maaloo yaa waaqayyo mee maaliif tokkummaa waliitti nu qabdu maali mee waaqayyo mee maaliif tokkummaa waliitti nu qabdu. Abbaa wiif milkii aceel mundeessa maanessi madaala urjimoo addeessa waa'een kee naguba hin baduna keessa osoo gara kiyya baay'ee walaleessa garuu naaf hin taane yeroo na daangessa akka kan kee dhabamuu nuucuuf golgoleessa dhiigni kee hin badu biyyitti balleessa hundaafuu haa ta'u boqotii kee mana jannati rabbi keessa ati lubbuun dootus seenattu barbaraan faarsa si leellisa ati lubbuun dootus seenattu barbaraan faarsa si leellisa. Waa'ee acee kaasnee mee sirraa dhaabnaa kan lubbuun jiruuf sila jiraachuu nu caarraa aduu hawwii hin taane walumaan jiraanne maddi tokko nyaanna garuu kun hin taane sidhamne jiraanna yoomus hin dagannu laphirraa si baanna rabbiif jecha sabrinee obsaan si jibbaanna rabbiif jecha sabrinee obsaan si jibbaanna. Sammuun kee galaana gaafa jirtu hin guutu dhugaa yoomuu dhugaa dharaan bakka hin buutu seenaa kee barreessuuf waraqaan hin fuutu anasumaan dhaaba boolte daadhiin guutu anasumaan dhaaba boolte daadhiin guutu. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa yaa qomoo roorroon daangaa dabre falmaddu Oromoo maaliif calliftanii hin bilisoomtammoo gaafi kiyyaaf deebii yoomnaa deebiftano galatooma horaa bula deebana. Yo galatoon. Dogongora na kolcha networking na kutawan ta'eefi waan guddaa san wanne dhimma fakkaanne akkasii na kolcha dansa miidhasitee bakka networkii yoo si bal'ise si qaqqaba waan ta'eef namni hedduun nu bal'isini ilaallaa jedhanii reefu komantii jalaa barreessaa jiranii komantiin warri cufamtuu fi waan ashangullitti boo'ichaa san ergitanii fi ashangullitti boo'ichaa san hin argina jara keenya hedduu takka ulfaadhu jaalanne viidiyoo bani jala kanaas jaalanne galchi jedhanii katabaa turan jaalanne viidiyoo bani sirratti argaan ture uduma inni walolaa jiru cal jettee irraa deebifte kanaan viidiyoo sirratti argu. Galatomi tullu. Galatomatis. Galoo bareedaa ture galatomi hedduu. Tullu keenya kan gafte Oromoo hedduu takka galatomi hedduu takka jaalannaa. Sajjatan hundi keessanuu ani follow godhaan jira. Komentii hedduun argaan jira. Biqiltuu wajjin haasa'uu kan barbaadan ijoollee hedduu jiru. Safetyidhaaf jennee wanta akkasii as keessatti hin barreessinu lakkoofsa ishii kana jira. Biyya jira jettee jirtii suni gahaadha. So ijoolleen gargaaruu barbaadan hundi keessaan ishee dubbisaa haasofsiisaa jechuudha. Anallee na haasofsiisuu dandeessu gargaaruu barbaadan ibsaallee gaafachuu dandeessu jechuudha. Ani biqiltuu keessaan haasofsiisaanillee follow nuuf deebisiisin jedhaa jiru biqiltuu ibsaan yoo isaaf mijaa'e sagantaa tokko siif qopheessaa gaaf tokko as dhuftee mana ibsaatti waan danda'amuun namni hundaa siif hirmaatee si gargaaranii kitaabni kee akka bahu goona jechuudha. Agasitti garuu ijoolleen hedduu follow nuuf deebisiisin jedhaa jiru. Ijoolleen suni nama ani hedduu kabajuu itti boonu waan ta'aniifan sin jedha. Follow isaanii deebisiif keessaan gaaffii yoo si gaafatanillee gaafa deebisiif wal gaafadha. Sorry, sagaleen koo dhaga'ama ta'e. Go ahead. Sagaleen kiyyoon dhaga'ama ta'e namoonni nagar qaaruu barbaadan tekstii naafaa barreessan dirra keessan sababni isaas namni calliseetuma follow narraa deebisii jecha akka jiru deebisee immoo ammumaan kanas gubbaa irratti na argee mana ibsaattis arginee akkasidhaa jedhanii wantoota hin taane kanaasaan please ani imma kitaabaaf imma hojii aartii qofa fedha. Waa biraa akka fedhuun jiru asirraallee namoonni nalaalaa jirta yoo jiraatan jechuudha. Sababii kanaafuu namni na qarqaaruu fedhu ana baluudha akkasi goosii qarqaaruuf hin fedhe jettee imma keetti seente na qarqaaruu ni dandeetta gara sanaan lakkoofsa kiyya si kennee WhatsAppis ta'uu yookaan Telegraamiin na qunnamuu ni dandeettan inumaayyuu follow deebisuu nan deebisa sun rakkoo miti garuu nama abbaa argeetu naaf deebisi jechaa jira naaf mijataa miti jechuudha. Galatuma. No, wanni ishiin beeksisin jaas jirtu si galtee so follow nama geelee qabdi namni ishiin biyya takka hojii jirtu saayiban ishii hedduu jira.
سانوس صورتي نس خيسان ستيمتي دي بسيف سنجتيني تكاول رات مسنجرا ولا جارني وجوان نغونغونا ولا شين دي بسيف سنجاجرتو جولي سايبان شي توجر بيجي وجيران سان كيسا غانا مخداني نما خنا اسجلا سوري جلا يعني واسجلا جيفت سي خنا جران جولن سن ورسني في سنجاجرتي مالي خسجنا جنو في خاص وان براس تاسو في فولو دي بس سنجاجرتو اكاسي مدرك راتيغا انا ميركن بيسا ادرا سيرا جنجانا غنمري كنيساتي كايونيشي بكي غاوت سرجرا سو شين ارتيرت اكما جمدو تاتي يعني ارن بردي ارن اركي واحدو نشير هوبدين جرا سنافو شين بكي غدا غو شيف يا وانت غرغارو ها غرغارو جملي چلوما جتني هاي بريدو كي اجتني ديمو فولوينغ افتينا بليز because كوني كم نغاري ها هو جنو اكاونتي بانكي شي كنغافچا جرتني ارغان جرا اسالي كيسان لكن نكنما نغافدا اچي ني مسجي كرشي تندبرسا جچودا ابسان ميسنجر رت غري اجارا اچن بود اچ كيسا تاسوفنا هيدتا كغلتو ماجول هيدو اسكيسا اسن ارغان جرا غافچا جرتو انا تو سينيف ديبي سينيف كنا شي وجن والقنمني كيسان غري ابسان جار كيسات هاسوف نيمبودا اچن هاسوفنا مالي چلوما جتني فولو والغافتني غروان انتاني كيسات attention شي هاركيسوف يالينا because نما كسي ججبيسو نورجرا push godun nurajra bakke dreamy sani reach ak godan jechuda akkuma sanet haacin illee jira tullun jira caaltu ambon jirti ijolle heddun aske salalan jira jabaadha isi wajjin jira jechuda ibsa egalata يا هذا سنك سوري دوتا كغنا تقول فادو ما تولو غا انغرتي ورمتشا مالجا مي واندو بتيو قبات اسمان ما تبدلا كنان يا دخي يسدو غلطوما تنينو سوري تينا isaniin hundinuu intalli baadiyyaa takki mul'attu san waliin ilaalaa ture dhugaa dubbachuu fi waan san hojjettanii akka malee waan boonsa waan akka malee namatti gammadu yoo akka laalanii nama waan akkan hojjechuu danda'anatti hin fakkaatanii dhugumkii dubbadhaa isan jajuu fi miti nam waan akkan hojjechuu danda'an fakkaatanii garuu amma haali sawwatti hojjettanii akka malee dinqisiifadha dhugaa dhaabbii isaan xiqqoon jarjaraa yeroo gariinidha sooreen faanii al nam gaheessatiin haalisiit nam tasgabbeessiit koomentiin isin namaa kennit maashaallah dhuga rabbi akka malee nam gammachiisa akka itti nama understand godha yeroo isan galgala kanas istaniituma intalit akka gabba'u fedha ijaab qabaduu viidiyoon ba'uu jetti tokko faa yeroo san marii gootani haalisiin itti deebii kennisun cufu waan akka malee namaatti tolaati galatoomaa waraabulaa deebana kaawwanni an jedhu dhuga dubbachuuf hojii kanaan akka malee jaaladhe hojii keessan kan akka malee jaaladhe wanti kunini waan oromoo kaabaaf kibba baabdii warra jira walii gaffide wal barsiisu. Jidduu kan keessa immoo egaa waan kan jalqabne wanni tokko dhuftee wanti kun akkanaa miti maanii wanni jedhan tokkollee waan deemu jira argaa jira. Waan jalqabaa amantiileen akkuma jiru ta'ee aadaan kenna yoo aadaan oromootu safeeffannaa qaba. Waan safuu aadaan kenna yoo hin dhufu. Wanti amantii fi nama siif baasanii safuu cabsanii maali jedhanii aadaan kenna yoo safuun akka cabu hin eeyyamu. So kanaaf hangabaabuma wannan jechuu fedhu waan safeeffannaa akkuma amantii safeeffannaa aadaan keenya keessa safeeffannaa jiru waan taatee fi waan safuu sun achi nurra dhaabdanii sagantaan bareedan kun hojiin bareedan kun badu yookiin dhaabbachuu irra waan safuu irraa adda baastanii waan qulqulloo waan oromummaa ibsa waan tokkummaa keenya calaqqisa waan irjirti keenya ilmaan oromoo kan caalu walii gaffida qabatanii yoo deemtanii wallahi waan bira dadhabneesi yaada fi qaamaaf qalbiin san birjirra. Kanuma jechuun fedha ammoo baay'ee gammadee ulfaadhaa waraabulaa deebana keessan ergadhaa keessan ilmadhaa. Asuma kolooleen godhaa akka walitti yaannee maan ennaanii oromootaan keessa namni bakka baay'ee jira namni taalentii qabuulleen garumchuuf jira. So yoo ammoo koomentiin gar wal beekan callaa taatee namni wal beek callaa wanne jedhee namummaan keenya ka taalentii gargara qabuulleen alaattaaf waan ta'eef gartee adoo foloo wal goonee gargara wal keessa gad dhufne intansa jedhee yaada. Waraabulaa deebana fayyanaata baay'ee san jaaladha baay'ee. Galata follow si godhe. Eeddota akka galatoomiyaan illee follow si tolchee jira.
galatoomii jabaadhu sin jedhuun barbaadaa tullu Me sore galatoomii oko sore amma dura sagaleen kun nagama jireetuma yaada amma dura bilbila dubbataa ture yogguu jinjanaa naamichatti si dhaga'ee ture yaa'usuma akkasitti na himtuu dhaga'anii nani barbaadee ture si dhugaa rabbii ammumaan tan odoo sinitti agarsiisee barreeffamoo tana gubbaa jiran dhugaa rabbii miisa jees gubbaa odoo sinitti hime mana ibsaatitti si argine akkas jedhanii bilbila kan isaan haasan namoonni sappoorti na tolchuu barbaadanii bilbila kiyya fudhachuu ni dandeettan. Inuma ammoo waan qoosaa akkasii armaan dura nama 1,100 na mul'ataa jira ammaan dura nan dubbadha. Mana Mubaarakitti yeroo hedduudhaaf namoota bakkoota namoonni foloorii qabanitti deemee dubbadheera. Dhaabbata biyya keessaa ni beektan. Kaampaanii ani hin dhaqne hin jiru. Piroopozaala kiyya gabbaasee odoon sinitti mul'ise inumaayyuu mooraalis hin dhorkata jechuudha. Hin dhaqaa hin dhabaa hin dhaqa hin dhaba. Dirqama biyya kana keessatti gargaaramuudhaaf yookaan nama tuufozoo qabu yookaan beekamtii ta'uu qabda yookaan immoo dubartii yoo taate immoo waccinciisteeti kanatti argattu jechuudha. Dhaggeeffadha dhugaa jirtu akkasinitti. Harki caalaan nama sanatti amana. Ani immoo maatiin kiyya akka nan guddisne safuun aadaan Oromoo akka nan guddisne deebisee immoo andu kun dubartiidha dhiiraa miti. Akka barbaade namni barbaade fan akka barbaade ta'e borgaa ila akkamii akkan jiraadhu yaada. So an kan hojjechaa jiru hojii aartii Oromoo guddisuu safuuf aadaa kiyya duudhaa kiyya ganamaa qabadhe uummata bira dhaqqabsiisuu uummata kiyya bira dhaqqabsiisuu ka barbaadu. So namoonni biyya keessa jirtan biyya laallee jirtan ka biyya keessa jirtani inumaayyuu ni beektan ka biyya laa jirtan immoo akkasumas isiniif ulfaataa miti kitaaba kan jechuun namoonni kanaatti dhiyeenyaa amma zeenuun akkuma dhageettanii jirtan zeenuun dubbatee ture armaan duratti anilleen dubbadhee ture galatooma warra sappoortii na tolchitan galatooma kanaan duratti dubbadheetii ture mana Mubaarakitti illee deemee dubbadhee waadaa galanii halkan tokkotti qarshii 700 wayi ka dubbatame garuu qaamni na bira dhaqqabsiise qaama muraasadha. Inni mataan isaa illee ragaa jechuun Mubaarak mataan isaa jiru ijoolleen natti dhiyaatan arganillee ni jiran jechuun ragaadhaaf koree ka dhaabbate. Dhugaa tokko isinitti hima. Kitaabni kun kitaaba salphaa miti birrii gahaa na barbaada. Kitaaba bilchaataadha dadhabbii waggaa 4 booda ka fide. Inumaayyuu an barattuu ta'ee ofiin of gargaaraa maatii kiyya gargaaraa inumas ufii kos dadhabbii hedduu dadhabaa uf gargaaraa maatii kiyya maatii harka qalleessa keessaa dhaladhean. Of gargaaraa of an barattuu akkaawuntingii waggaa 3ffaati jechuudha. Otoon barnoota kiyya baradhuun hojii aartii hojjedha. Namoonni argitanii jirtanii sirba 2 hojjedhee jira akkasuma immoo faarfannaa kan amantaa 2 hojjedhee jira. Sirba 2 moodel ta'ee hojjedhee kanan jiru yoo argitanii taatanii inumaa immoo bifa interviiwwanii TV muraasa argadheeraa rabbi haa galatu haga ta'e jechuudha. Garuu waggaa 4 guutuu waggaa 5f deema jedha. Sponsora gaafadhee dhaabbata meeqa deeme. Even maal jedhee gaafadhe beektanii namootni as gubbaarraa leenca bittanii birriidhaan bittanii leenca fiddanii gastii irratti kennitan. Gimmaasha ka fudhatu kaampaaniidha. Gimmaasha ka fudhatu kaampaaniidha waan ta'eedhaaf yoo dandeettan kan mana 2-3 deemtanii kaampaanii walakkaa birrii keessanii kaampaaniidhaa kennitanii inumaa leenca tokko 2 bittan. Please na gargaara kitaabni koo haa maxxanu jennaan nama na dhaga'ullee dhabe jechuudha. Zeenuun ni beekan namoonni murtaa'inatti dhiyaatan ni beekan. Dhugaas nitti himuudhaaf jechuudha. So ammana kanatti kan na affeere Mooyikaadhaa fi DJ'dha kana durallee natti himanii turanii artist Daagii meengadda mana ndawon bagana gaanufte Daagii nama qaalii sagalee jabaa nama qabu qaxalee kennaa nillee nama qaxalee baandii keessa illee weelluu jabaa sagalee bareedaa nama qabu innillee ana faana duraan kana beeku haa ta'uu hin beekne haan ta'uu hin beeku garuu mana kaaneenus kaasaa yookaan mana maamireetti wal argine waliin dubbannee turre dhimma kitaaba koo innillee ni beekan namni hin beekne hin jiru jechuudha. So qaamni si gargaara jettanii si akkana gargaartan feetan ifaaf bilisaan na dubbatuudha malee karaa keessaa dubbiin taane akkasin na dubbattan hin fedhu. Ani ammatti kaayyoon kiyya tokko. Hojii kiyya galmaan gaatuudha. Barnooti kiyya galmaan gaatuudha. Addatti garuu adaraa jedhee kanan sinitti himadhu. Adaraa keessan jedhee kanan sinitti himadhu. Tokko. Wanta taajabbii har'aa boruuf taammeebii gama walalootti jijjiiree fiduun hin danda'a. Garuu bakki Hacaaluu awwaardiin Hacaaluutti gaggeeffamu ni dhaga'amaa sagaleen kiyya. Ni dhagame waan siin jiru awwaardiin Hacaaluu qoy siddee bi'aa ibsa awwaardiin Hacaaluu
mana gaddaati du'ee gumaan isaa hin baane qullaa mul'isaa harma mul'isaa san qofaa miti ajandaa godhanii kadeeman. Please promotionii mataa keessanitti hojjetachuu hin deemina. Please promotionii bakka meeqatti hojjetachuu dandeettan? Miidiyaa irra hojjetachuu dandeettan. TV garaagaraa irratti hojjetachuu dandeettan. TikTokiin jira gama barbaadan deemtanii hojjetachuu dandeettan. Please bakki kun bakka haqee iji keenya qaroon keenya ijitti jaamin nutti gadde. Inumaa uffata gurraacha uffanni gaddinee dha'uu bakka qabnutti promotionii mataa keessanii deemtan. Hedduu gaddee jira har'a ofii kiyyarraa kaasee jechuudha. Please waan goonu haa hubannu, waan goonutti yaanni haa goonu isiniin jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma biqiltuu teenya hedduu takka gaalfaadhu atuuroo dubbii fitin biiftu inkaan janjanaa miti abbaa beetoo ati taasiraa akkana wadattu kana oguu akkatti silaalu nama onnatee miiraan dubbatu nama sinjanaa janaa hojii suttu dhufee firraa deebisuu danda'u. Kanaafis tanas naaseen wayis xiqqaashoo iftas gabbeessi wanni akka haatin daftee fiiddee galma geessu hin jiru. Kufaa bayii waa bayii tana caalaa duubas deebuu dandeessaa waa hedduus eeggata hogwaan takka onneetti dhageesse oobsi sagantaa fuutee barkaraa humaa takka gaas nuti kaayyoon teenya guddoon caaluu keessatti yaadachuudha yaa caaluudhaafis waa hedduu sirraa dubbachaa jirtaa garee futisi kara roorroo wanni jettee roorroon teenya sirraa fudhanne simaddi jirraa waan dandeenyu jenne nuti siif qabne garuu nama akkasitti warra janjanaa kanas nama likki itti himuu danda'udha. Nama asirra teessee makka akkaataan itti haasoftuun kan kabaraatii miti poolisii ofirraa deebiftate yoo sitti dhufan kilaash hin deemu jechuudha. Haasofteetu nama akkasii takka abbaan fedhe dhugaa dhufeef jibaa dhufes adda beekta. Waan wanni jedhu qabu ni shubbistii jedhan shubbisa walii dandeessaa nuti zanaafataa jedhuu qabna gizee hedduutti akka kabajamtoota keenya dhaggeeffadha. Akkasuma xiqqaashoo dandeettii biraatis ni qabdi jedhan. Daagii fi galaanee itti dhiibneeti ni kan naaf carraa silaalla akkam jetta. Sooree amma connectionin kiyyana jeeqaa jira yoo kan mul'atu ta'e rakkina hin qabu waan dandeetti shubbisaan hin qaba ni shubbisa garuu amma connectionin kiyyana jeeqaa jira connectionin akka lakkoofsaa jechuun sa'aatii biyya keessaa sa'aatii 7 booda akka firii na ta'u sababni isaa sa'aatii kana biizii jechuun namni kamillee waan fayyadamuudhaaf biiziidha. Okay. Saat semboda. Saat meeqa si FM? Daqiiqaa 40 ammaan tana hojjechaa jira mi hin dhaga'ama sagaleen kiyya? Istaagna godhaan jiru? Yaa nuti keessi qabaa jira. Bakka akkasitti rakkoon qabu obsiin wajjuman taa'i. Hin cufatanii akkamatti taa'i. Waa wanni qofaa miti waluleessuu qofaa miti gaazexeessuus ni dandeessa. Waan dandeenyu waliin gasi gargaaraa keessa oofna. Dhageesse? Ni danda'a. Fagaatiin adda asirraa. Ayyee. Saanan liibii seenetti gisee feeti. Gisee nama akka fedhatti jookaa godhee walitti nan qaban gisee sanis dhuftee itti himatu dandeessa. Oromoon turu suma rooliin jira. Abbaa qofaa miti dhageesse? Ayyee galatoon. Gisee akkumatti waliin dheetu walitti qabee mataanii gaafa sanis carraa siifin kan na koottu. Har'a qofaan argadheettee immoo uummata nan deebisa. Oole ayyee. Akkasii jaalanne. Neetworkiin kiyya baay'ee rakkisaadha. Daataadhaan hin fayyadamaa jira. Osoo dursan alattanii baay'ee natti tola. Dhiifama guddaa wajjiniini. Ammas daataatu na baase daataa muraasa bitadheetiin dhufe. Na of galcha. Yoo carraa naaf kennite. Ukkali. Daagii koo gabaabadha. Walaloon koo gabaabadha. Na of galchishi. Daataa Ati eessa jirtu? Biyya kam jirtu? Lakki. Ani moo? Ati eessa jirtu? An biyya keessa jira barekkoo adaamaa jira. Jaalanne eessa jirtu? Okay. Ani Daagii nan beeka. Dubai hin jirani. Duba shabakaa waayifaan fayyadamaa taate nama meegaabaayiti bitatee wal qixxaatu barbaadda. Taa'e. Usii taa'e. Ittoo fi daagii. Okay. Ittoo. Baay'ee galatoomaa carraa kana nalaachuu keessaniif wallee achi irraa xiqqoo naa xiqqeessi daataa wanni irratti ta'a waan ta'eef istaakina godha waan ta'eef. Allayyaa mogorii daangaa nyamarga'u
Obsusna fintane, desusna fintane, roroni namate, nambaran tau, surre jilbaran jete abatu aranata, surre jilbaran jete abatu aranata. Rorro ke ofitte dufte abbatu tattafata sabako tattafata lammiko tattafata oromo tattafata yo yartu namanyarte malsata nilalu nyara do watu male akkashe lamu nyare biye nyachisu male Yos yarturra anani gafa sodatamani randagama motobi baji bakaksu koti randagama motobi baji bakaksu koti shira yartun daddabe ke godanu koti